Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abduu Tutorial barnoota haaraa barnoota haalaan barbaachisaa kan namni YouTube banatee erga banatee booda waan dirqama YouTube irraa sirraahuu qabu namni takka YouTuberri takka YouTube isaa banee video irratti dalagee YouTubein sun maallaqa herreeguu eegaluuf yookaan immoo YouTube irratti milkaa'uu fiigan tartiiba isaa tokko lama sadii jennee waliin ilaalaa jira. YouTube banachuu ilaallee verify gochuu ilaallee amma immoo haala kamiin akka tartiiba kutaa sadaffaa irratti two step verification dirqama YouTubein keessa maallaqa hisaabu eegaluuf gara monetization itti darbuuf jechuudha. Kutaa tokkoffaa akkaataa YouTube itti banata walii ilaalleerra akkaataa verify ilaalleerra sadaffaa har'aarratti gaa two step verification dirqama qulfii emailii keessanii qollofuun dirqama jechuudha. Sana lala YouTube keessa monetize gochuu hin dandeessan waan ta'eef akkasuma hannaafis eegalu karaa banuu waan danda'uuf emailiin keessanis akka isin jalaa hin hatamne dirqama two step verification sirreessuu qabdu. Play Store irra namni YouTuberin haaraan takka erga YouTube banattanii booda YT Studio buufachuun fayyadamuu qabdu. YouTube Studio jettanii yoo search gootan isin ibbaasa YT Studio yookaan YouTube Studio jettanii search gochuudhaan appii YouTube Studio buufachuu qabdu jechuudha. Achirratti watch hour keessan waan maraa akkaataa viidiyoon keessa YouTubein keessa itti deemaa jiru ilaaluu dandeessu waan ta'eef jechuudha. So YouTube Studio irra deemuudhaan waliin haa ilaallu furaan kun maalinni YouTube Studio yeroo buufattan ergaa akkasii gubbaarratti isinii fida dismiss ka jedhu kana tuquudhumaan dhiiftanii irra dabarfattu mallattoon doolaaraa tokko jala ni jira. Mallattoo doolaaraa sadarra tuquudhaan jechuudha. YouTube Studio waan baay'eedhaaf isin barbaachisa. Mallattoon doolaaraa jala jiru dhumarra jirurraa argattu irdi ka jedhurraa achirra tuquudhaan YouTube Studio keessatti furaan tokko ni jira. Furaa two step verification dirqama qollofamuu qabu jechuudha. Barnoota kutaa sadaffaarra jirra. Kanaafuu mallattoo doolaaraa sanarra tuquudhaan isinitti agarsiisa. Mallattoo doolaaraa sanarra yeroo tuqne namni tokko asumaan kan wanne isinitti barbaadu subscribe 1000 akkasuma sa'aatii 4000 isin barbaachisa. YouTube irratti moonii taatanii beeksisa irra gadhiisuudhaan maallaqa biyya feetan teessanii irraa argachuu dandeessu jechuudha. Two step verification kun furaa kanan haala kanan isiniif baasa. Next step waan jedhuun two step verification jedhee asitti nuuf baasa jechuudha. Two step verification kana dirqama yoo saatis guuttan subscribes guuttan moonii guuchuu hin dandeessan waan ta'eef dirqama two step verification kana qollofachuu sirreeffachuu qabdu. Kana jechuun emailii keessan irratti lakkoofsa bilbilaa two step verification irratti guutuudhaan akka emailiin keessan isin jalaa hin hatamne eenyummaa keessan mirkaneessuu qabdu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti galchuun koodii isin ergaa koodii sana verify gochuudhaan dirqama two step verification kun asii dhabamuu qaba jechuudha. Asirra yoo tuqne gara biraa nu geessa. Settingii keessan salphaadhumatti isinitti agarsiisa jechuudha. Settingi bilbila irra seenna karaa salphaa ta'een waan sana sirreessuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Settingi bilbila irra seenuudhaan haala kanaan nu baasa. Google ka jedhu irra tuquun gara fuula duraa adeemna. Google ka jedhu ilaallanna settingi kana keessa jechuudha. Google service jala isaatti Google ka jedhu kana tuquun gara fuula duraa adeemna. Yoo emailii lama sadii qabaattan yeroo isin Google irra tuqxan emailii keessaniif maqaa keessanii isinii baasa. Xiyyi tokko fuula dura emailii sanaan jira. Xiyya sanarra tuquudhaan yoo lama sadii qabaattan kan YouTube itti deebifachuu qabdu jechuudha. Kan YouTube ittiin banattan jechuudha. Sanatti deebisuudhaan manage Google account ka jedhu jala jira. Sana tuqannaa jechuudha. Xiyyuma kana tuquun emailii jiru manage Google account kana tuquun gara fuula duraa deemna. Haala kanaan nu baasa. Home jira, personal info jira, data and privacy jira. Dalga sanarraa achi haxoofna. Yeroo haxoofnu mata dureen adda addaa ni jira. Akkanatti achi yeroo bunnu mata duree security jedhu nuuf baha. Mata duree security jedhu kana irra tuqannaa jechuudha. Mata duree security jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa adeemna. Mata duree security kana yeroo tuqne gara gajjallaa kanatti two step verification ofii ta'ee argina. Akkasuma furaan kun banaa ta'ee argina raajeffannoodhaan kana jechuun sunis sirraa'uu qaba. Sana barnoota biraatii isinii qabadhee dhufa. Amma garuu two step verification ka jedhu kun ofiidha. Irra tuqannee gara fuula duraa adeemna jechuudha. Off ka jedhu kun magariisaan onii tahuu qaba. Banamu cufamuu qaba jechuudha. Kanaafuu off ka jedhu kana irra tuquun two step verification jedha. Lakkoofsa lama of duraa qaba. Irra tuqannee gara fuula ittaanutti deemna. Emailii keessaniif password isin gaafata. Emailii password itti guutuun gara fuula duraa adeemtu. Yeroo gara fuula duraa emailii password itti guutnee gara fuula duraa deemnu yeroo tokko isin gaafachuu dhiisuus ni mala. Yeroo itti guutnee gara fuula duraa deemnu haala kanaan two step verification jedhee isinii baasa. Get started ka jedhu jala isaa jira. Get started ka jedhu kana tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Get started kana yeroo isin tuqattan password isin gaafachuun mala ammallee irra deebi'ee
paaswordii keessan itti guutuu jechuudha. Paaswordii itti guutuun next ka jedhu jala isaa jira. Next tuqannee fuula itti aanutti darbinaa jechuudha. Amma kallattumaan gara lakkoofsa bilbilaa itti guututti darbinaa jechuudha. Next tuqannee geessi startidiin booda haala kanaan nu baasa. Continue ka jedhu jala jira. Continue tuqannaa ammallee jechuudha. Asitti continue ka jettu kun ni jirti. Continue kana tuqannaa lakkoofsa bilbilaa itti guutinuun jedha. Lakkoofsa bilbilaa alaabaa biyya isin jirtanuutiin isinii kaa biyya feetan teessanii waan feetan gochuu dandeessu. Biyya feetan teessanii koodii garuu argachuu qabdu waan ta'eef alaabaadhuma kanarra tuquun biyya feetan itti gootu. Yookaan lakkoofsa biyya jirtanii yoo ta'e lakkoofsuma biyya sanaa. Yookaan Itoophiyaa feetan Itoophiyaa rakkaa'u sanaan booda lakkoofsa bilbilaa bakka kanarratti itti guuttannaa. Teekstiira keenyarra seendi ka jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti guunne seendi yeroo tuqne koodiin dijitii 6 nuuf ergama gara meeseejiitiin. Koodii dijitii 6 kana bakka duwwaa kanarratti guuttannee neekstii tuqnaa jechuudha. Verify goona koodii sana ergatti galfannee booda jala kana verify next ka jedhu ni jira. Koodii itti guuttanneerra next ka jedhu tuqna. Yeroo nuti next tuqne koodiin sanaan verify goona. Turn on ka jedhu banuu qabnaa jechuudha. Turn on isii jettu kana tuqanna. Ka duraan ofii ture onii goonaa jechuudha. Turn on isii jettu kanarra tuqna. Yeroo nuti turn onii kana goone two step verification sun onii tahaa jechuudha. Amma already lakkoofsi bilbilaa keenya koodiin nu ergame verify goonee jirra. Eenyummaa keenya lakkoofsi bilbilaa sunis keenya ta'uu mirkaneessinee jechuudha. Haala kanaan asitti verified nuun jedha jechuudha. Erga verify goonee kaanee booda gubbaarraa x ni jira. X sana tuquudhumaan duubatti deebina. Gara Google sanatti deebinaa jechuudha. X tuqnee yeroo duubatti deebinu two step verification sun onii ta'ee haala kanaan argannaa jechuudha. Ka duraan ofii ture onii ta'ee amma gara YouTube Studiotti yeroo deebinu two step verification duraan furaadhaan achi nuuf kaa'ame sun ni badaa ni dhabamaa jechuudha. Hin jiru. Kana jechuun sirreeffadhee jirra. Sa'aatiif subscribe guuttachuudhaan monetizationitti acha deemuu dandeenya. Viidiyoo maxxansuu waan maraa gochuu dandeenya jechuudha. Settingii erga sirreeffannee booda haala salphaa ta'e kanaan two step verification sirreeffachuu qabdu. Barnoonni keenyas kutaa 3ffaan kana fakkaata. Karraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.